Magaalaa Finfinneetti hojiilee tajaajila lammummaan hojjetaman keessaa tokko harka qalleeyyiif sagantaa maaddii qooduti. Kutaa magaalaa Akaaqii Qaallittii fi Addis Katamaatti ayyaana Idaal Faxirii waggaa 1444ffaa sababeeffachuun harka qalleeyyiif sagantaa maaddii qooduu gaggeeffameera. Kutaa magaalaa Akaaqii Qaallittiitti namoonni deeggarsi taasifameef sagantaa maaddii qooduu kanatti gammaduu himuun qaama deeggarsa kana isaaniif taasise galateeffataniiru. Wantoonni kun osoo nuun kennamini akkuma qaruma jiraannutti jiraachuudha. Manuma keenya cufanneetuma dabarsina turre. Ruuzni kenname, daqiiqni kenname jira, killee, lukkuu, wantootni akka paastaa waan kenname wantoota kan nu kennamu jiraati. Gammannee mana keenya banannee ollaa waamnee akka dabarsinu nu godhanii jiru. Baay'ee galatooma jennaan. Alhamdulillah jennee galata galchina. Waan hedduu nu kennanii waan akka gartee zayitii kiiloo 5, killee, lukkuu, fiinoo kan kana fakkaatan waa baay'ee gartee afitti rahmata nu godhanii jiranii ummanni keenya haa barakatanii anama mataa dandeetti lukkuu bitatu hin qabu. Maalin bitadha bada maalin bitadha jedhee kayaada qabu alhamdulillah ara kun waan silaa jamulu argadhee jira maatii 5 qaba waan ta'eef. Maatii 5 qaba maatii 5 irratti ammoo na gargaaranii jiran waan hundaanuyyuu. Itti gaafatamtuun waajjira qindeessaa hirmaannaa hawaasaa fi tajaajila tola ooltummaa kutaa magaalichaa Adde Hiruut Alamee ayyaana Idil Faxirii sababeeffachuun akka kutaa magaalichaatti harka qalleeyyii 1746 deeggarsa kan taasisan ta'uu dubbataniiru. ዛሬ አጠቃላይ የኢድ በዓል ምክንያት ayyaana Idaal Faxir sababeeffachuun har'a sadarkaa kutaa magaalaatti namoota 400f maaddii qoodaa jirra. Bifuma wal fakkaatuun aanaa irrattis hojiin kun hojjetamaa jira. Waliigala akka kutaa magaalaa keenyatti ayyaana kana sababeeffachuun namoota harka qalleeyyii 1746f maaddii qooduu irratti argamna. Sadarkaa kutaa magaalaatti namoota 400f deeggarsi taasifame qofti maallaqaan yoo tilmaamamu miiliyoona 1.7 ol ta'a. Maddi maallaqa kanaas abbootii qabeenyaa kutaa magaalaa keenyaa fi tola ooltota biroo irraa kan walitti qabamedha. Jiraattonni kutaa magaalaa Addis Katamaatti deeggaramanis sagantaan maaddii qooduu nuuf taasifame ayyaanicha gammachuun akka dabarsinuuf kan nu gargaarudha jechuun qaamolee deeggarsa kana isaaniif taasise galateeffataniiru. Rakkataan ture. Arrammoo baay'ee natti dhagamee gammade. Na waamnanii bilbilaan na waamanii dhuf. Kan argatu waan guddaa. Ani immoo kanarraa warra naagadii jirurraa kanarraa hinnan qoodaaf. Kanarraa qoodeetiifin guyyaa ayyaanaa kana iida tana akka dabarsu gammachuu guddaan natti dhagame. Warra kana nuulaates Rabbi olaa guddis. ደስ ብሎኛል። baay'ee gammadeera. Ayyaana kana akkamittan dabarsa jedheen yaaddaa ture. Mootummaan bifa kanaan yeroo ayyaanaa nu yaadatee nu deeggaruun isaa gaariidha. Nus amma ayyaana gammachuun dabarsina. Qaamolee deeggarsa kana nuuf taasisan hunda baay'een galateeffadha. Itti aantuun Komishinara Komishinii Qindeessaa Hirmaannaa Hawaasaa fi Tajaajila Tola Ooltummaa Magaalaa Finfinnee Aadde Natsaanat Dhaabaa sagantaa kana irratti argamuun haasaa taasisaniin maaddii qooduun duudhaa wal gargaaruu fi wal cinaa dhaabbachuu lammiilee kan cimsu ta'uu eeruun jiraattonni magaalaa Finfinnee aadaa kana gabbifachaa misoomni magaalichaa akka riifatuuf nageenya isaanii eeggachuu akka qabanis ergaa dabarsaniiru. Baatiin keessa turre kun baatii soomanaa akkasumas baatii kadhannaa ture. Deeggarsi har'a asitti harka qalleeyyiif taasifamu kun ammoo duudhaa amantichaa kan of keessaa qabu akkuma ta'e wal cinaa dhaabbachuu fi wal gargaaruu keenya kan mul'isudha. Qaamoleen kennaa kana har'a qopheessitan hundi hojii fakkeenyummaa qabu hojjettan waan ta'eef galatoomaa. Keessattuu hirmaannaan dargaggootaa hojii kana keessatti ture olaanaadha. Aadaa wal gargaaruu fi wal cinaa dhaabbachuu keenya cimsinee itti fufuu qabna. Hundaa ol akka jiraattota magaalaa Finfinneetti yeroo kanatti nageenya keenya eeggachuun hojiilee misoomaa hojjetamaa jiran itti fufsiisuu qabna.